Harka funee kabajamtoota daawwattoota dirree Wood akkam jirtan salaamanni keenya kan onneerraa buqqee bakka jirtanitti isin bira nuuf haa dhaqqabu isiniin jenna. Arraas akkuma baratametti sagantaa tokko kan hedduu isin daawwattanii aboo baguma sagantaa tana nu dhiyeessan jettan qabannee dhiyaanneeti jirra. Sagantaa kana akka dhiyeessinuuf haal duree kan nuuf mijeessan afooshaa yookaan jammaata dirree dhawaa kan Torontootti argamuudha. Dhaamsa isaan nu kennaniitu jira. Dhaamsi isaanis guddaan warra harka qalleeyyii ta'e raashin isaan barbaadan qaba keessaadhaaf warra dalagachuu fedhu yookaan deeggarsa barbaadu kan deeggarsa hin qabne nuti deeggarsa tahaa fi hojii isaan qaban irratti dalagaan isaanii yookaan hojiin isaanii akka guddattuuf deeggarsa godhaa jee dhaamsa nu kenne. Dhaamsa san fuunee warra rakkate yookaan warra harka qalleeyyii ta'e raashina kannaa fi akkasumas warra hojii barbaadus warra hojii xiqqoo qabu hojii isaanii akka guddifataniif irra deemnee kan laallu taanee jechuudha. Magaalaa Dirree Dhawaa keessa deddeemnee gaa sagantaan tun akka qindooytuuf akka gargaarsa kana mana keenya arkataniif gumaacha guddaa kan godhe afooshaa Dirree Dhawaa tan Torontootti argamtu gaa warri nu qonnamee haal duree mijeessan keessaa Muhammad Abdullah yookaan Shawwilee Abdiyuun akkasumas Abdul Malik Gurbee ta'uudhaan nu qunnamanii afooshaan teenya hojii khayrii qabdurratti hirmaatti hojjechuu barbaadii nuun jaanii jiran. Nutis Rabbiin niyyaa keessan isiniif haa guutu akka niyyaa keessanii arkadhaa jechaadhaani gara sagantaa teenyaatti achi dabarraa hanganuma sagantaadhaatti nu faana turaa nu hordofaa kan isiniin jawgaa qopheessaan sagantaa Sharmaarkee Aadam akkasumatti illee waa'iloota kiyyaa kan na waliin deemanii sagantaa kana na wajjin haala mijeessan artist Ramadaan Umarii fi akkasumas gaazexeessaa fi aktaara kan ta'e Nagaash Tsaggaayee waliin taanee kaameeraa maanii keenya Saaladdiin Sool Istiidiyoo waliin bakka takkaa ta'uudhaan hanganuma sagantaatti nu faana turaan hordofaa isiniin jenna. Dirree Wood sheer laayik sabskiraayib godhuun waajiba jechuudha. Maaliif jennaan Dirree Wood sabskiraayib yoo goote laafumatti sagantaan nuti isiniif hojjennee gadhiifnu suduudaan isin bira dhufa. Suduudaan argachuudhaaf sabskiraayib godhuun suwaaba tahaa jechuudha. Galatooma. Magaalaan Dirree Dhawaadhaa akkuma beekamutti kan qabus kan qabne gargaaraa kan qabnes qabutti achi dhiyaachaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bifa wal dandeessinsaan waliin jiraatan. Garuu ammaan tana irra guddaan isaanii harka qalleeyyii waan ta'aniif jiruun hulaa cufachiiftee afaan marachiiftee kan jiruu hadhooytuu jiraatu irra guddaadha jechuu ni dandeenya. Dhimmi kun hedduu isa yaachisuudhaan afooshaan Dirree Dhawaa tan Torontootti argamtu hojiilee boonsaa tanaan dura hojjetan akkuma jirutti dhimmi kunis dhimma keenya jechuudhaan haawwan keenyaa fi maanguddoota umriin isaanii ol kutte kanneen hojjetanii jiraachuu hin dandeenye fi namoota isaan gargaaru kan hin qabne irratti xiyyeeffachuudhaan gargaarsa akka godhataniif paastaa saliixa daqiiqa kennuudhaan akka isaan gargaaraman godheeti jira. Sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kennati koo qabnu rabbitti bakannaan haala uummata keenya maraa quba qabnaa. Haawwan keenyaa kanneen gargaarsaaf achitti argaman gargaarsi tokkollee hanga ammaa isaan gahuu baatullee gargaarsa amma argatan kanaaf imalmaanaa gammaduurraa kan ka'e afooshaa Dirree Dhawaa tan Torontootti argamtuuf gammachuu addaa itti dhaga'amee fi du'aayii godhuudhaan eebbisan. Jammaata Dirree Dhawaa tokko Torontoo jiru sila rakkooti yosoon arkin gargaaraniif jecha baay'ee galatoomaan jira. Waan kana kan ergees Rabbi haa milkeessu. Akkasuma milkaa'aa yaa ilmaan kee. Asinaa milkeessu hundaa mana keessanii cufa isinaa milkeessu. Urmii isinaa dheeressu. Milkaa'aa ilmaanii wajjitu jaaraayyo. Ilmaan hanga qabdanii wajji. Ayyo addunyaa akhiratti isinitti haa bal'isa. Ayyo tiyya Rabbiin balaa jedhanis nurraa dhabama haa godhu. Dhabama nurraa haa godhu. Balaas dhabama nurraa haa godhu. Ayyo khayrii Rabbiin nuun haa barbaadu. Khayrii malee balaa tanaas dhabama. Bakka dhuftetti haa galchu. Bakka irraa dhufte nurraa haa galchu. Ayyo isinis Rabbii warra amatu akkana fidu isin haa godhu.
warra irraa milkaa'e isinaa godhu ayyatti. Wallaahi bobbaa fi gala rabbiin naga isinitti haa ta'u. Tokkolleetu rabbi nagaa haa ta'u. Hamtuu tagama rabbiitii fi tagama namaatiif haadhiqu rabbiin bakka namni hin geenye. Bakka wanni takka hin geenye rabbi nurraa haa darbu. Tanuma halkanii guyyaa kadhanna gudiyyeeti. Hawaasni keenya irra guddaan isaanii iddoo gargaarsi itti kennamu dhufuu qaanfachuudhaan kanneen rakkatanii mana keessa afaan maratanii ta'anis tokko lama miti ijjachuudhaan afooshaan dirree dhawaa tan Torontootti argamtu namoota harka qalleeyyii kan mana keessatti rakkatanii rakkoo isaanii namatti himachuun itti ulfaate beelaa fi dararaan hulaa cufatanii mana keessa ta'aniifis mana manatti geessuudhaan gumaacha gama isaa godhee jira. Ilmaan irra dhiiftee isin baradeen gaddaa dhiiste soomana baradeen gaddaa dhiiste duute abbaalleen barana du'e akkaataan itti jiraachisu naa laalanii na gargaaruun fedhaan jeeba. Lakkoodhe dhukkubsatan dhaati dhiigan qabdanii mana hakimaa neene gumana hakimaa neene ombaraasoo goone nima dhaabbatte baqa dadhabdee abbaan isinaasu sanirraa qabbanaa dhee amma baatumata kaabare nama eegadu akkana jireenya kanaan jaaha waanuma dubbadhu wallaalee ni dhabee ammaati. Haati teenya tan arkaa jirtan tun ilmaan isii abbaa malee hojii takkaan maleetti rakkachaa osoo guddisu jirtu ilmi isii kan hangafaa jaartiin isaadhaa akkuma ilmaan lama lakkuu deessetti hanqina dhiiga dhabuudhaatiin osoo oolteen bulin lubbuun sii dabarte. Ilmi isiitis amata itti aanu rifaatuu sanirraa kan ka'e qabbanti dhooytee lubbuun isaa dabarte. Tajaajillee ta gurbaa kuno tunis intalaati afurime ijoolleen ti gurguddoolleen yataama abbaan qaban haadhanii jira alhamdulillah irra yataama abbaan qabanii gargaarsallee hin qabu xixiqqoon haadha abbaan qabdu anaa guddisa jira amma gaa walaa waan hin jiraachisuu nun qaban gaan gabbee dalagee isaan jiraachisuu isaan hin qaba isaan ol qabee qaba waan takka gaawwan isaan kana lakkaataan guddisuun qabu. Rakkoo hamtuu isii mudatte tanaaf deeggarsa harkatte laata inni jiraahii jennee yoo gaafannees akkana nuun jette. Qabalee waan madura takkaan an gargaaran kijibu. Nan takka namni dhiyoo tana waan kakkatabanillee gaayoo yoo ganaa kan namallee hin agarre nuti. Hin agarre wallaahi waan takkallee. Warri qabalee miskiina laalee kan nu jiru natti fakkaatus kan nutti hin jirus hanqaanan laaleetti kan nutti hin jiran hanqaanan laalu jirutti yetiima meeqaa ganda keessa jira. Yetiimni san harkachuutti hin jiru. Luftanii isinis laaluu ni dandeessan. Mootummaa waan gubbaatti gakkanne isaan ham godhaatuma akka karatti hambisu jiran saabunna shan karamadame takka takkaan nu geeyu jiraati tanaafuu ilaalte tanaas mootummaan gubbaarraa itti ilaalte akka tarkaanfiisii jabeessitee jala deemtu taniin dhaamu. Tanaafuu mootummaan uummata kana sirriitti xiyyeeffannaatti godhee uummata kanaaf gargaarsa akka dhiyeessu mootummaa gaafanna. Wanni isaan godhu jiru kuni waan nama gammachiisaa miti miskiina meeqaa mana keessaa booyu jira. Galatooma fayyaa isinitti haa ta'u ubii barakaa qabdu isinaa kennu akka jiraattan ilmaa kana na gargaartan kana rabbi isinaa gargaaruun ja'a. Kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqii Muhammadin nu ergite raamataani. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma sagantaa keenya hordofaa jirtanitti egaa magaalaa Kaziiraa keessa deemnee uummata keenya kan rakkatee takka dubbisaate kan jirru amma immoo gaa osoo deemnuti agarree Shukrii jaamti. Shukrii gaa nuti ni beeynaani gaafa dhiyoodhaa gaafa ganda araddaa duwwaa 5 keessatti Oromoo fi akkasumas Amaarri wallolee wali bu'iinsa isaan lamaan jidduu jiruun isiin akka gaarii miidhamte Shukriin tun jechuudha. Boombiin mana isiitti dhoowuudhaan mana isii keessatti guyyaa san yoo agartan footoo fi viidiyoolee ni jiraansa YouTube gubbaarra Facebook irra ni jira miidhamtee isii dilchoorraa irra ciisu jiru saniif gaa har'aan tan nuti agarree ilmaan isii wajjin jiruun tadur itti jijjiiramtee ammaan tana gaa akka maleetti Kaziiraa keessa kunoo ilmaanii wajjin rakkattee isii jirtuuti dhaamsa afooshaan dirree dhawaa tan Torontootti argamu nu kannan san fiduudhaaf isii wajji takka lama innee haasoyna hangaduma sagantaatti ammas nu faana tura nu hordofaa isiniin jenna. Waan inni godhu ilmaanuma kanaaf hin qoonqoo barbaadadha jeetumaan barantuma bahee qansanaallee waan cumi caallee yoo ta'e kushaashallee yoo ta'e uumaan rabbiin na agarsiisee kan harkadha jeetiin bahe.
أما في دور تكامل تخا 0 قلا 0 رأي أماري بومبين الدربي سنيفين أدمو منا خيسة تاو جرو منا نورت مني درام منا سنيف جتش منا راباني كان دعنا دبني أدمو تاو جرو أولا ده وجنيانه وجروينا أدمو وجنيانه وجروينا أولما خيان أدو تانو أدمو أولا ده ولد دفنو بومبي قبه بومبي نو قدر به بومبي نو دربنا قد أميتين قد سنة رابع لقارتين قلي سنة قارة كو سنة ما وليني والمانا كان متي ركض دي مجر جولة شانين كبا نيو نجار قارة رب مخالق أن نجار قارة أبا مناتس شمت هافين نجار قارو تنجرون نيس نين دلقة ده ودلقة ناخنن نين دلقة ده دلقو مسنين دبيت مان المن خنا وسرد الدم ملء دلقة سيون أركضين مان دلقة ده يشو قرآن ما جولة أنا قرآن نجما أكن ما توم نقيان وشو نماتس ميجي بشان شاشة جنة كجرا شفت قراسفة شجرا أما كن ركوب خنا إنسان أكان نماتس سينون انتاتو وان نما أركان تكوني سنتاتو مالين قراسفن مكان كي دريتي توفيقين جاما كم خزيرا كساكن متين الدم باجاي دفتورا مالك الراخة ده فردا تنافو أكون كمبيوتر ده nyata lammin tiya akka nagar garan barnoota kuta takarra egale hangam fitadutti akka nagar garani fada yaasine ani Usman asdad demutin dalagas dabe makhinoa fa gizene gadefa malak irra fraddetin qonqo fa bitadde daabo fa bitadde mana galche addan godanne nyaanneti akkana bakka ganaman nin bobbaanin karadda gala zaabo dadammo galeetin ummatiyaaf waanin kanu kanne kara karaati deema ummannin oromoo bikka akkana cinaa dhaabbatanii bikka guddaa ga'uu barbaada. Afooshaa direedaadhaa warra gargaarsanaa godhan rabbiin isaan ammallee isaan tanaa dur olii tana rabbii isaaniif haa bulchu isaanitti haa kennu isaaniin galatoonfadhaan. Hanga'umna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabnaa kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqi muhammadin nu ergite raamataani. Tolegaa daawwattoota keenya kabajamoo amma iddoon itti argamnu iddoo taa'anii buna itti dhugan iddoo addee Ijjigaayyoo iddoo isiin teessee buna ittiin gurgurtutti argamna akkuma agartanitti gaa namoonni kaziiraa keessa iddoo kaziiraa jedhamtu keessatti buna teesseeti kan gurgurtu hanqina buna silaa gurgurattee madda galii isiidhaa kan silaa guddifachuu dandeessuuf galii xiqqaa qabaachuudhaan madda galii guddifachuu waan hin dandeenyeef dhimma kana waan qoba qabnuuf gaa Afooshaan dirree dhawaa kan Torontootti argamu gumaacha isiif godheef arraan tana gaa kunoo teessoo isiidhaa barcumaas heddumeeffattee akkasumas madda galii akka guddifattuuf kunoo arraan tana gaa isii biratti argamna mee afaanuma isiirraa dhageenyu. Asuman dalagaa ijoollee asumatiin tamaarsifadhaa በጣም ተረኩ ጉደን ገይጅራ ረብ ሲኒያተሉ ስለነ ቀርቃርተኒፉ እና ጆሌት የስት ማርሴተን ለጠይጨ ወጥቆንት ከናላ ኩሰቲ ስሞጅን ከተጋክሚ ተካጸበለ ተከማረ የቻት ምን ኖሬከሲ አመሞር ምስጋና ነው ሲነቀርቃርተኒ ጅርተኒ እንገደሌ ዋን ሁንዳን ዱና ጎት ረብ ሲያተሉ ተናሮ አሱምት ጉኔ ሲላ አራ ኮሮና ማረ ይጅራኒ ተለጋም በጣም እንጅርቱ በጣም ተረኩረን ጅራ ከሲ ረብ ሲያተሉ ሲባስ ሜሻክ የበበሬች ፈዴተን እንድቀዴ እንዱማ ጎደዴ ረብ ሲያተሉ ዳይመት ይጀስ ዋኛታ ዋን ሁንዳ ጎዴፍቴ ያኔ ጅራ መንክራን ጅራ ቀራትን ጅራ ሲኒ ቤተን ሁንዱ መከቸን ነው ይቻላ ስለዚህ ከናፈና ገስክና ቀርቃርተኒ ናወያ ስሩማ ቤክቴ ናወያ ከልቢኛና ከልቢጥኩና ወማረኩን ቀምን ሲንጀደርኩን ረብ ፈያሲና ኢሳን ያከኑ ካው ረትሊ ኢሳን ያይደውፊ ጤና ፈያ ኢሳን ያከኑ ወረከን ረከተው በጣም ተረከተኝ ስለቀርቃራኔፉ ብየሳኒ ነጋ ጎዱ ጆሊ ሳኒ ነጋ ጎዱ ፈያ ሲያና ይኩኑ ፈያ ደዋነኒ ብይ ነጋ ብየ ነጋ ጎዱ ሁንዱማ ኢትዮጵያ ተኮዋ ጎዱ እንጀዳ ዳይማ አመተ ኩዳ ሰዲቲ ቀብዲ ኩታ ጃሃ በርሲፍቲ asitti agarreeti madda galiidhaa kan isii itti gargaartu
akka isiin barattu akka isiin ammas barattee guddaa geessuuf ammas san gubbaan ni dhukkubame coonni qofti tanaaf rakkoo kana hoggaa nutti himtu nuti immoo afooshaa dirree dhawaa tan magaalaa Torontootti argamtu dhimma kanatti himnee haa gargaaramtu maddigilii akka guddatuuf waan barbaachisaa ta'e godhaa fi jee nutti himee akkasitti nutis hojii sidhaa daran akka guddifattuuf waan barbaachisaa ta'e goonee fi kunoo ammaan tanagaa afaan sirraa dhageessanii jirtanii akkasitti hojii isii daran akka guddatuuf godhaadhaati kan jirtu. Isinis gamanumaanuu warri isii gargaaruu barbaadan deeggaruu barbaadan lakkoo isa bilbila isii as gubbaa isinii keenya asirratti isii deeggaruu yookaan gargaaruu ni dandeessan jenna. Afooshaa dirree dhawaa tan Torontootti argamtu guddisnee galateeffachaa 202 gan jennaani amma immoo karaa sagantaa teenya kan itti aantutti achi dabarraa jechuudha. Galatooma. Sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala uummata keenya maraa quba qabna kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqi Muhammadin nu ergite raamataani. Jammaanni dirree dhawaadhaa kan Torontootti argamu dhaamsanii nu kannee hawaasa keenya bira gahaadhaati kan jirruuni mee amma dura maqaa keenya sin jenna. Faayizaa nan jaan. Faayizaa gaatii karaa isfaaltii kaziiraa gubbaa teessuu si agarree maal gootamee isaa tanan? Ilmaan hin qaba ilmaan sadii abbaan mana makiinaa dhiqataa amma yeroo koronaa kanarratti dalagaan dura dhaabbattee jirti. Rakkina kanarratti bakka ammatirraa fi nama nyaachaa jiraachuu jirra. Naa xiqqishoollee taatu bu'aan gargaarsaa obboleeyyan Oromoo akkana gargaaraniin barbaada akkaaniin raasammaara barbaadadhee akka namaatti hojjedhee faayidoo muufadha ijoolleen xiyyaas gurguddachuu jiranii waan meeqa nafees isaa aadummaa ta'ee dalagee isaan qaraasifachuun fada malee isfaaltii gubbaa deddeemee xiqqeenya kiyya kanaan dalagaa dhabee deddeemuu kanaayitu hedduu duruu tiyya tana keessa na rifachiisa. Ilmaan meeqa qabdi? Sadiin qaba. Ilmaan sadii maaliin guddisuu jirtu? Bakka akkanumatti huccuu namaa dhiqaa sitti namuu naa beekaa nama gaafachaa gizeen hin dhabees kadhachaa akkasumatti hin guddisuu jira akka haqimya hiyyaatti. Amma mee silaa dalagaa dalagii yoo siin jaan maal dalaguu feeta? Maal dalaguu dandeettii qabda? Sila kuduraalee nin qaba dalaguun hin beekamaan durallee nin dalaga ture. Raasan maraan irraa faffacee qubii takkaan eegalee irraa faffacee sila na dhukkubeef amata lama na dhukkubee ture. Sababaa san raasan maarni irraa facee karaa kanarra ba'uu danda'an. Tole amma afooshaan dirree dhawaa tan Torontoo jiraattu raashina yeroodhaaf ta'u siif ni kanna. Kaaf immoo gaa uummanni Oromoo sagantaa kana ilaalu si haa gargaaru jenna. Lakkoofsa bilbilaa ni qabdaa? Ni qaba. Himadhu mee? Duwwaa 9 duwwaa 4 52 15 18. Tole kanarratti harkadhaati waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Afooshaa dirree dhawaa tan Torontoo jirtu maal jettaan warra amma raashina see kanneen kanaan? Rabbiin umurii isaan haa dheereessanii yaada keenya nurraa taqabbalanii nu gargaaruu kanaaf rabbiin isaan karayyuttu yaada isaanii yaada muraada isaanii haa guutuuf hin ja'a. Ayyee galatu. haala uummata keenya maraa quba qabna kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqi Muhammadin nu ergite raamataani. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Yeroo koronaati. Adda duuba faffagaatanii waan ta'eenya. Mi'a uumaa adda faffagaataa ta'a. Walma jaalannaa kun wal barbaadee. Wal jaalatanii wal bira teessanii. Dhukkubni kun gaa duuba nama akkanaa kana fa'aadha ka qabu. Kanaafuu adda fagaachuu qabda meetiin. Maal gootan mi'a asii? Lama saddeeni ollaan. Akkanumatti teessanii mana hoo? Manaas aluma galla. Aluma galtan? Gaakunoo kaziiraa keessa kan naannoo jiru akkuma agartanitti lammii teenyaa uummata keenya kanneen mana dhabanii haala gidaara namaa jala taa'u jiran agarre. Mee akkamitti jirtanii maal nyaattan maal luydanii eessa galtanii manni keessan hoo jenneeti isaan dubbifnaati. Meen waliin tura. Mee duraan dursee maqaa keetii fi akkasumas iddoo jireenya keetii eessa akka ta'e natti himta? Zaytuna. Zaytuna eessaa dhufte? Qafiira Ashawwaan gala. Ashawwaa Qafiira.
Kafiira galuu turte. Ammallee achumaan gala guyyimaan as dhufee gaaddisa kanatti ta'a malee. Maattu as fide dhufu? Woomaan ijoollee barbaade jeetiin dhufee malmoolaaleetiin asuma gattaa yoolla. Ijoollee meeqa qabdi? Sadii. Ijoollee sadii qabda? Lama dhiiraa takka tana kun. Abbaan manaa hoo? Abbaan manaa mataa fayyaan qabu waddee aanee turre amma sadii finne Afrikaa isirraa. Abbaa malleedha ilmaan guddisuu? Kophaan guddisu jira. Ijoollee qaraasitti hin jiru. Kalma yaayaan ijoolleenis. Mana gargaarsa rabbii malee rabbiin irra gaan qabu. Wallahi ilmoon islaamaa irraata laman dubbattu. Rabbii haaliqa malee hin qabu. Wallahi lazim. Duuba ijoollee tana maaliin guddifta? Waan takka waan hin guddisuu hin qabu. Rabbuma kiyyarraan kaadhee deddeema malee kun amma kan rabbiin harkulaa qarshii damman taltanii nasii qabula naaf hin taltuun toojjaan. Taanumaan bullee binnaaf jennee ijoollee kanaa gattatti eenyas. Wallahi lazim. Haalitti namaan hin galuun hin qabu. Akkamatti mala lamneetuma yaanee teenyeetuma bakka sadaqaa karanus maaltu waan kan hin jirtu ni takka. Galamni filammiin sol dhabde manni kan illee nuun jiidhu. Eenyu bishaan nu obaasaa bileessa fayyada. Sanumaafuu akkama yaa'u jiru. Mee ammaati uummanni Oromoodhaa akka sagantaa kana daawwachaa jiru. Mee maal akkasii godhu barbaadda? Woomumna isaanii waanuma qaban ana gargaaranii abbileessa fayyada. Wooma rabbiitti beeku woomumna isaanii ana gargaaranii. Waan takka waan biraa. Tole ammaaf afooshaan Direedawaa tan Torontootti argamtu raashina siif kanna isaan kanaan maal jettu? Isaan kana rabbumaan karadhaaf kaan biraan hin jiru waan takka hin qabu. Du'aamaan godhaaf ilma islaamaatiif isollaa'i malee immoo takka. Na gargaarsaanii isaanis rabbumaan karadhaaf malee. Du'aamoo liigoona rabbuma keenya malee tabiraa lammii dagalee biraan qabnu nuti Oromoon wallahi lazim. Taanuma obboleessa keenya. Mee dura irratti maqaa kee? Maqaan kiyya Rooyidaa Abdallaatiin jedhama. Mee Rooyidaa ta'e nyaatii gidaara jala taa'uu si agarre maal goota mee sa'a tanaan gidaara kana jala? Sa'a tanaan waliin gidaara jalaa godhu waan takkan jiru duraan deddeemeetu nu cuullee mimmiicadha ganda keessa amma koronaa kanaa dhufe jaanii namni gibbii nama wal laqu hin jiru hafuuraan dabra jaanii saniifin asuma taa'u jiru ijoollee tan harkeetti goree isaan bira gattaa'e. Dalagaa ni qabda? Dalagaa hin qabu duraan nu cimaa mimmiica deddeemee ganda keessa innaa amadama miicu dhaabe. Ijoollee ni qabda? Mucaa tokkoon qaba. Abbaan manaan jiru warra isaatiif hin qabne mucaa guddisuu dadhabe. Abbaa bira jira achi ganda. Warra isaa bira. Akkuma qabaqa takka wanni ni fadu waan akka manaa faa yoo khiraa faallee taate idda ala galurra akkasii yoo nu godhan ichi poolis dhaabee biraan gala ala bullachi. Inni akkasuma feena akka mana faanuu horeessan reeshina faa waan nyaannu faa anguma koronaan kun dabru. Mee dalagaa yoo amma fakkeenyaaf uumatte maal fa'aa dalagaa? Ammoo kuduraas gurguruun hin beeka. Burtukaanaas, muuzaas, maangoodhaas gurguruun hin danda'a. Uummanni Oromoo amma eessaa sirriitti? Asuma asiniin dhufa Teedros kana jigee sana biraan hin taa'aa isii biraan dhufa takka takka. Kaziiraa kanarraan dhabamu asumaan jire. Afooshaa Direedawaadha haqaban irra rabbiin isaanii haa ta'u tana daran deeganaa rabbi isaanii caaltuu rabbi isaanii haa kennu warra nu gargaara kana galatoomaan jaan. Galatooma. Alfee amannaan jaanii iddoon hin galuu ashawaa kafiiraati. Mee as maal goote? Asammaan tana akkuma karaa yaa'u jirrutiin qoonqoo ijoollee tanaa laalla inni akka dhufnetti qoonqoo binnaaf jennee bikka tana gattatti eenyaa abbuleessa kiyya. Qoonqoo ijoollee meeqa qabda? Lamaan qaba. Lamaan qabaa ambeetee duraan bukaara bunaatiin dalagaa. Bukaara bunaa san amma qoreen haadha jaareen nuna quudidan. Yaa abbuleessa kiyya jiruu taraa fa'aa wallaallee jirra. Wallahi gargaarsa takka illee qabu rabbi malee abbaan mana kiyyaa eeggadda deemna ture jira beete ilmaan kana hundaa walumaa guddisa mana kiraati waan hin firraa kafalu dhabeetiin daddabadhee jechuun wallahi ashawwaa keessaan galu jira ashawwaa kafiiraa san keessa jechuun achiin galu jira daddabadhee bakka kiraa manaas waan hin firraa kafalu dhabee qoonqoo isaaniitu daddabee huccuutii yafaadhaan gabbaasee gurguree shiita jechuun
guyyaa takka gurguratin guyyaa takkas tokko gurguree sanuma xixiqqeessee nyaachisu jira wallaahi wabillahi saniifuu akka na gargaaraniin fadhala Oromoon. ummata afooshaa dirree dhawaa kan nu gargaare rabbi haa gargaaru guddoo rabbi haa kennuuf jeetiin galatoonfadha. Maqaan kiyya Ikraam Ahmadin jaama. Akkuma na agartan kana kun asuma jalaan gala asumaan bula duraaniif mana namaallee ni dalayna dhukkuba kanaaf jennee nu baasanii na yayyaamee namni na beekullee huccuus numaan dhiqaa qansiraas numa dalaganna duraan deemnee amma dalagaan sanis dhaabbattee amma kun asuma waliif gallee asumaan gala asuma jala manuma gaziiraa kana jala akkanatti bakka waanuma harkanne dalagaan jirtu bullee baafannee hoteelarraa nyaanneetuma jiraanna. Dhufanii warri sakraanis nu ariyaatuma oola deemneetuma gizee isaan nurraa kutan booda deebinee ciifna. Gizaa nu ariyanii ashawaa keessa gabbuunee daalaa keessa gizee bulluus nama qabna gabbuunee. Gizee isaan xiqqishoo kan nurraa wayyaanii taates safarri kunis deebi'aa bakka waan jiruun daafuu nu jiraan hundaaniituma nu deebisaa jiran. Amma kunnee baati takka ashawaa keessa gallee amma dhiyoo tanaa asitti deebinee bakka kanarraa nu ariyanii. Saniifuu akkanuma jirra kun akkanumatti hin jira. Gargaarsa uummata Oromoo bakka waanuma isaan na gargaaran waanuma qaban kan isaan na gargaaran dasna jaagaru. Gargaarsan harkanne waa'ee akkanaa irratti akkaatis mul'adheen beeku waan akkanaatis gaafii kanarratti dhiyaatee gini laanqaarraa harkeen beeku. Akkasii kun ammallee deemaatuma nasiiba kiyya silama ta'eef inni isinirra dhufee ogeessuun dhuftaniin dhufeemi amma akkanuma nasiibni kun amma nagee. Afooshaa dirree dhawaa bakka galatoomaan jaanii galanni isaanii haa ulfaatu rabbitti haa kennu bakka bakka xiqqoon tun irraa baate guddoon haa seentuun jaa. Toligaa daawwattoota keenya ammas gaa jabloo isaa baala guddoo taate takka agarreeti. Jabloon tun imee haala kamiin dalagaa eegaltee hinneeti bileetee teenye gaafannaa mee durarratti maqaa keenya siin jenna. Zahraa Mahammad. Zahraa Mahammad. Zahraa Mahammad. Maayikii anumaa sii qaba. Zahraa maal gootaa sii? As bakka warra kiyyarraa eegan deeme ture. Asumaan jiraachuu jira. Harka duwwaa taa'urra jechuufiin tana bitee jala lallaalladha. Amma bar jabloo sijaaraa habbuma afur keessaa qabdaa rooza taksaa hojii. Silaa amma ati dalagachuu ni feeta. Madda galii hin qabne. Dalagachuu ni fedha. Mee jabloo tana guddisuudhaaf maaltu si feesa? Jabloo tana guddisuudhaaf bakka ittiin niin dhabe malee waa hedduu na feesisa. Waan si feesu himee amma si uumaa. Sukkaara, loozii, buskuuta maal kanaa. Waan akkanaa si feesa? Ilmaan mee qabda? Ilmaan lamaan qaba. Maal lama qabda? Ummaa xiyya bira jiran. Abbaan manaa? Hin jiru adda deemnee jirra. Meeshaalee isiin nutti himatte kana barbaaduudhaaf nutumaa isii biraa ka'ee hiriyoota lama kan barnootaan kolleejjii Rifti Vaalii baratan hanqina kafaltii ji'aa kafaluu dadhabuurraa kan ka'e kiraa manaatiis kafaluu dadhabuudhaan magaalaa Kaziiraa keessatti iddoo gaaddisaa xiqqaa takka jala buna gurguruudhaaf jabanaa kaayyatanii isaanii dubbiin isaan dhibdee tattaa'u jiranii ijji keenya nu garsiise bira dabaruu dadhabne cinaa dheeynee dubbifne hojii kana akkamitti akka eegalanii fi maal akka isaan barbaachisu yeroo gaafannu madda galii akka hin qabnee fi baasii xiqqoo takkaan buna kana akka jalqaban nutti himan nutis waan isaan fedhan kan itti ida'amuu qabuuf maal feetanii jenneeti gaafanne maddi galii keenya akka guddatuuf bunuma teenyee gurgurru kana bittanii yoonuu fiddan waan guddaadhaa ja'anii nu dhaammatan nutis oolleen bulle hogguma san afooshaa dirree dhawaatan Torontootti argamtu dubbisuudhaan buna isaan nu gaafatan akkasumas obboleettiin teenya meeshaa jabloodhaa tan isiidhaaf taatu barbaaduudhaaf gara Taayiwaan roostaraatti gabbuunee meeshaalee deeggarsaaf ta'u binnee yeruma san
daqiiqaa 30 booda isaanitti deebinee hiriyoota lamaan ta'anii buna gurguran buna isaan nu gaafatan kannineetii fi kan jirru imalmaanaadha gammadan bakka ifqaan wallaalan. Rabbi umurii dheeraa sinaa kennu sinaa guddisu galatuma. Akkuma isaaniif kannineetti obboleettii teenya biraas dhaquudhaan meeshaalee isiin nutti himatte geessuudhaan isiinis hedduu gammadurraa kan kee akka itti nu simattee hin beektu. Gatii isaa gaafattee gurgurta. Kunis kibriita. Gatii isaa gaafattee gurgurta. Shaamboodha kunis saancoodha. Meeshaa ganda kanatti bitamtu gaafanneefi akkasii siifinnee ono sooftiilee asirra kaayisee gurgurta. Kaartoona irratti tolfatta. Kunis shaamboodha. Looza kunis warri qamu sirraa ni bita. Kanaafuu amaanaa kana kan uffannee jammaata dirree dhawaa kan Torontootti argamu ergaa isaanii si dhaqqabsiifne baga gammaddee siin jenna mee isaanii waan jettuu jiraate. Galatoomi dalagaa kee dalagi yoo dalagaa kana guddifattee boru ka kana caaltu akkatti si hidhaanani laabdi guddaan qaba. Akkamii dalagaa kana guddifattaa miti? Guddifadhu jijjiirama kana garsiisi. Eegas booda waan biraatillee itti si hidhaanii jechuudha. Ayyee geetti. Fooshaa dirree dhawaadhaa tan Torontoo jiru tana wanti adda isa godhe yeroo akkuma dura waliin beenuttu raashinaa kanneen waan nama dinqisiifamu waan hedduu godhamaa ture. Amma immoo kun gama addaatiin dhufe maas wanti adda godhe maali? Namoota harka qalleeyyii argaa jirru kana hoggaa jijjiiraman argaa jirra jechuudha. Hoggaa godhamniif argaa jirra jechuudha. Kanaafuu kun maal wal guddisuudha. Hogguu baramma saayinsiidhaatuun hoggaa fudhatte hogguu naman gargaartu. Nama kan akkam goota hoggu takka waa ergitaa fi namni san ol kaa'e jechuudha. Bar namni san kabiraa gargaara. Inni nu amma akka tasaa dubreen takka taniin kaziraa keessatti arge. Ayya guddoon takka taniin karaa Sinma Empire san fuula duratti arge. Guyyaa san dura ani bunachi dhugeetiin ture waa takkan agarre ture. San boo deebi'ee wanni arge ammaas waan ajaa'ibaa takka namoota irraa hoggaan dhaga'u akkana jechaadha kan hin dhagee. Hoggaan dhaga'u afooshaa dirree dhawaadhaa tan Torontootti argamtuutu bifa kanaan baay'ee natti toleensiin jee baay'ee nama hogguu gargaaruu miti namni akka if gargaaru godhuudha jechuudha tuni tur waan addaati anaaf by the way inni ijoon alaa dhufan kun yeroo hedduu nama gargaaran saayinsiin immoo akka gargaarsa hogguu ati nafa hixuu miti ganda sanii bishaan baasii fi ati biraa deem bishaan saniin isaan kuduraa fi muduraa oomishachuu danda'an amma wanni mul'ates namni kun dalaga beekaa permuuzaa fi siinii buna lama daa'ii da'atee namni keenya buna dhaabuu ni beeyta akka biraa kanatti bifa saniin tajaajiloo qabdu waan xixiqqoodhaan tan ta'ese akka wanti ka jabloo sanis jabloon gaa maqaadhaa jabloodhaa beekadhu malee waa hedduudha bifa saniin nama kana ol kaasuudha waan akkasiitiin harka jammaata dirree dhawaa kan Torontoo jirratti kanaafuu kun waan bareeda jammaatonni biraatis namootan biraatis wal jaaruudhaan dhimma kanaa kana yoo godhe wanti amma eegalamte tun akka safuu akka xiqqootti ilaalamtu biyya guddisuu teessoonni tun kana namni waldee xixiqqaadhaan lafaa kee ilaa hanga kaapitaala waldee gurguddaa namni wanni ittiin dhufaa jiru silaa bifa kanaan jechuudha nama dalagaa beeku dalagaa saatan beeku nama rifeensa ciruu beeku yoo kursiidhaa fi maashina kana bitteefoo ilaa umrii yoo argiteef immoo jalaaxam godhaatuma ilaa umrii harkuma kee eeggata kanaafuu afooshaan amma eegalamtan Torontoodhaatun waan addaati jeetiin fudhadhaa namootan biraatis kan ijoolleen ta'in taala jirtu tan magaalotii garaagaraa keessa jirtus bifa kanaa yoo goote baay'ee dansaadha wal kaafnaa wahiin abdadhe baay'izawee achirratti kanaafuu waan dansaadha jeetii kan hin fudhadhu. Fakkeenyaaf amma maajistii kibira namtittiin tokko wal beeyna hogguyyuu garuu salaam waliin jechaatti dabarra hoggaa iddii dabree hoggaan gad deebi'u niin arge kursii babbareedaa haaree duraan qorqorroolee waan namni itti taa'ullee hin qabdu turte amma laakiin kursii namni itti taa'u bitattee har'a maaltu harkame jeetiin hoggaan gaafadhu bar warra isiin afooshaa Torontoo Kaanaadaatti argamu saniitiitu bar akkanatti deeggarsanaaf godhee jennaan anuu ifa ajaa'ibeetiin dila kana iddoon deemanii jiranii nutillee kan asii jirru kan isaan garagallee ilaalle isaan achirraa ilaa asii ilaaluun isaanii hedduu nama gammachiisa waan abdii namaa kennu. Hawaasa rakkataa
humaan qabne qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabnaa kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiini jaalaa khalqi muhammadiin nu ergite raamataani. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii teenya daawwattanii akka garaan isin jee hagariis imimmaan haqachaadhaa sagantaa teenya akka daawwattanii laaltanii jirtan abdii guddaa qabaachaadhaa. Uummanni keenya akkuma agartanitti irra guddaan isaanii rakkattoota. Kan rakkatees rabbiin haa furuu jechaadha. Akkasumas kan deeggarsa fadhuus rabbummaan haa kennuuf jenna. Namoonni garaa kan sagantaa kana daawwattanii yaaba uummata kana silaa gargaaruudha barbaannaa jettan yoo jiraattan warreen Ameerikaa jirtan hawaasa Dirree Dhawaa kan Minisootaatti argamu duulaa kamaalee maastarassan caaltuu nuureefaa dubbistanii gara isaaniitiin deeggarsa godhuu ni dandeessan isiniin jenna. Warri karaa Kanaadaa jirtan Aadil Usmaanii fi Aarif isaan kana qunnamuudhaan gara isaaniitiin deeggarsa godhuu ni dandeessan jechuudha. Akkasumas warri Awurooppaa jirtan immoo obboleessa keenya aktiivistii Muniir Abubakar isa dubbisuudhaan gara isaatiin deeggarsa kana uummanni keenya akka harkataniif haal duree mujjeessuu ni dandeessanii. Warri Torontoo jirtan immoo Afooshaa Dirree Dhawaa tan Torontootti argamtu isaan dubbistanii gara isaaniitiin deeggarsa kana godhuu ni dandeessan isiniin jechaadha. Qopheessaan Sharmaarkee Adamiin ture, qindeessaan Iskandar Aliyyi akkasumas kaameramaan keenya Sol Istiidiyoo Saaladdiin guddisnee galateeffannaa. Artist Ramadaan Umarii fi Nagaash Tsaggaayee isaaniinis galatoomaa jennaanii. Afooshaa Dirree Dhawaa tan Torontootti argamtu isaaniin immoo humlama allama gan rabbiin kiisha keessan bakka xiqqoo irraa baastan guddoo isiniif haa godhu isiniin jechaadha. Afooshaa Dirree Dhawaa keessaa Mahammad Abdallaa yookaan Shawulee obboleessa keenya Abdiyuun akkasumas Abdul Malik isinis guddisnee isin galateeffannaa. Afooshaa teessaniinis galatoomaa jennaanii. Daawwattoota keenya warreen sagantaa kana hordofaa jirtan isinis humlama allama gan isiniin jennaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Dirree Wood subscribe godhaa.